السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها كوجمتوتا أماناتو أكم جرتنا بلينكية جرتو بقى جراتنا سنين ججا أكسما وريا من تبراز ساش كفوني. هردفتها كوجمتوتا أماناتو بلينكية أكم جرتنا سنين جا الراشا والندلقو ديمنا أكما قرتني زيتا فيلي لما زيتي فيلي لما في ماجي أباتكو تم بشان هو بشان يعني وانتم تيو فديتي بشان هو دا كنا أكما قرتن أشا مكروني دلقو ديما مكروني gosa lama tokko gosa kana tokko immoo makaroonii xixiqqaasanii turtiin keessa nana wajjin haa ta'uun isinin jaabbaliinkii har'a ashaa waliin daliinna na wajjin turtii gaariin isinin jaa kun akkuma agartanii bishaan danfee bishaan duraan ho'uudhaan mallee akkas akka korkorjoof akka danfuuf jechuudha amma kun itti naqeetiin jira kun bakka kanatti akkuma agartan kunis lokkoo yookaan dijaaja akkasuma obboleenkii ciccirutti eegaleetiin jiraan isiniin jaa akkasuma obboleenkii har'a wanti inni isiniif dhaamuu barbaadu warri sabskiraayib naa gootan warri laayikii naa gootan warri sheer naa gootan warri viidiyootii hanga dhumaa laaltan hunda keessanuu dhugaa dubbachuudhaaf amaanaa sabskiraayib sii goone naan jaa dhufeetiin yaan chaanaala keessan jala dhufee subscribe sinii godhee viidiyoo teessan hanga dhumaatti isinii ilaalee laayikii isinii godhee akkasitti isiniif laalaan isiniin jaa isinilleen akkasumatti viidiyoo xiyyanaa laalaa subscribe naa godhaa laayikii naa godhaa ninjaa obboleen kiyya wallaahi subscribe isinii godha viidiyoo xiyya laaltanii subscribe naa gootanii yoon dhufee subscribe isinii godhadhe anna gaafadhaan isin jaa akkasuma warri na jala jirtan hunda keessanuu subscribe walii godhaan isin jaa dhufeen isinii godhe isinillee naaf godhaa warri sagaleetii dhageessan hunda keessanuu isin jaa akkasuma obboleen kiyya turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isin jaa kun akkuma agartan lokkoon ciru jira ammallee viidiyoo hedduu takkaan irra kakaachisee hedduu dheertuudha bakka sana faaratti akkasuma obboleen kiyya turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isin jaa warri maatii naa taatan warri subscribe naa gootan warri like naa gootan hunda keessan warri viidiyoo hanga dhumaatti ilaalaa jirtan hunda keessan galatoomaan isiniin jaa dhugaa galata keessan hedduu galatoomaan isiniin jaa obboleen kiyya isiniin kabajaan isiniin jaaladha akkasuma obboleen kiyya makaroonii wanti dalagu furunaa maqaa isaa maal jaaniin hin beeku makaroonaa furunaa malee wayii jaaniin yaan na duraa batti wanti jaanii amaneen sanii kun akkuma agartan lokkoo cireetii jira saanaa kanan naqee leemuun itti cunfeetiin dhiquuf hindi akkasitti leemuun itti cunfee asitti leemuunti naa micciiramuu diddee dhugaa hedduu takka wal kirkirree turre akkasii wal dhugaa dubbachuun makaroonii hedduu waaw maal isin naajoo hedduu mi'aawaa kun akkuma agartan dhiquu eegaleetiin jira wanti harka kaadhee bishaan kaan sanarraa gannaqee yootiin viidiyoodhaafi bishaan 2-3 dhiqee addiisee jira akkasumatti wanti warra ciran saniin dhiqee achumaanuu makaroonillee harka keessa bobaasu jira asumatti akkuma agartanii shonkortii filfil baaridii fi qara makaroonii diimas asittis keessa bobaasu jira jechuudha akkasitti akkuma agartan shonkortiin jiru jira wanti kana sirriitti dhiqee gaafa qorta yaa waan irra ciran sirriitti dhiqee loqoda nama adda ta'uu danda'a garuu waan irra ciran kana sirri dhiqee jira bakkuma wanti jaaja wanti sana miti gamanattis wayii cirta gamanatti wayii cirta jechuudha karaa kaanitti ciree karaa kaanittis karaa lachuutu ni dandeemu isiin jechuu fadheeti kun akkuma agartan shunkurtii cirachuu jira jechuudha shunkurtii yaa tokkuma yaanii akkasitti ammaan tanoo shunkurtii kat ciree jira jechuudha amma filfil baadii kunillee amma ciru jira turtiin keessan ammallee anaa wajjin haa ta'uun isiniin jaa obboleen kiyya na wajjin turtii gaariin isiniin jaa malee garuu laayik naa godhaa subscribe naa godhaa warri maatii hin ta'inis kun akkuma agartanii filfil baadii asirraan hin jiru jechuudha akkasii obboleen kiyya ma filfil baarii ciree baqtuunas akkasii akkas yaa baqtuunesis ciru jira afaan oromootiin maal jedhan sababtuunis
beeku dhugaa irraanfadhe baalam lijaanin na duraa kute akkasii obboleen gaa kunoo tanas cireeti jira sadiinu ciree maaltu naaf hammani beekta qullubbiin naafee jechuu ammaan tana qullubbiin naafee akkasuma obboleen gaa kun qullubbii fidadhee jira wanti si takkaan ablee yookaan ablee si takka wanti godhu jira qullubbii ciruttiin jira daakuttiin baal akkasitti ammaan tana qullubbii cingurtaa jiree baktuunas jiree filfil baarii jiree amma disti siniyaa wanti isaa irraa kaadhee zayitiitti naqadhee zayitiin hawwinaan shungurtiitti naqee jechuudha. Amma bakka tana jarjaruu qabna gaa ammaan tana filfil baariitti naqee aggu shungurtiin xiqqoo wanti taate booda filfil baariitis itti jechuudha. Akkasii obboleen keetu sana na wajjin haa ta'u zayita xiqqaatti fakkaatti miti hin jaalatan zayitiitti dassa yaani bakka normaal ammallee hammeenya qabaatti osoo jaalatan saniif qiyaasuma ni jaalatu waa godhanii miriga sanii akkasii jaa kunoo dija maajii abbaa keessa kaayee walitti lallaaqu jira harka tokkiin qabu jira wani laaqu jira bitaacha kachaati garuu akkasuma illee turtiin keessan ana wajjin wallahi makaroonii hedduu mi'aawu hedduu qullubbiitti godhee magartanii waliin laaqee waliin jira asitti walitti wanti godhee daboolee bane nama daboolee irra kaayee irraa fuudheen fakkaatu dhugaa irra kaayee irra tursiisa kaameeraa jiddittiin wanti godhee kun akkuma agartan amma lukkuun biltee jirti bahaat kurkum timti waan walitti akkita kan beekani maqaasii wanti isaaniisi garuu maajuunii akkasi kishaa akkasa kun kishnaa jaaniin afaan baatiini akkasitti kun sanis waliin lallaaqu jira bahaat kurkum kishnaa san waliin lallaaqu jira jechuudha. Armarra geessee bilchaattee jirti. Akkasitti kaameeraan akka tokko dagartanii kun akkas na biraa dhugaa dubbachuuf garuu bakka adii sanitti kaameeraa akka tokko amma jibunii kana fallaana lamaanti godhe royaa fallaana lamaanti godhe hedduu mi'eessitiin siniin jaarkaa jibuniin tun dhugaa hedduu amma kun akkuma agarra bishaan xiqqoo itti naqee bishaan fixataa dhugaa fixataa amma bishaan itti naqee xiqqootti naqee akira bishaan xiqqootti naqee boolee isa inni qoolii wanti ta'e booda maal jaanii wanta reefuun tanaasa baktuunes sangarmi itti naqee jechuudha xiqqoo amma jibunii wanti san tana fallaana afur yookaan bakka akka qiyaasaatitti magartan ammallee harka keessa bobaasu jira kun bishaan fixatee akkanarra jira jechuudha. Kalaas kun bilchaatee jira kalaas jaayis kalaas amma bakti kishtaa maal jaaqaasi kasuma na fakkaatti tana firii lamaan tuqte yaa Allah na bottee dhugaa shaddaa gajjabeessuun na wiixanii san abbaa godhee jibunii fallaana shamma minaamin godhee makaroonii kana maalinti godhee jibuna maalii jaaniin jibuna burger sana gartanii isaani jibuna wanti adda kana harkisu sanitti godhee akkuma gartan makaroonii sinaa kanaa sinna gadhe akkasitti jibunii kasee addisu san maqaasiin beeku jibunii san irra firfirseetiin achi booda lukkaniin jaayisa godhe sana keessatti irra rirrigee achi booda kunoo jibunii kana ammas irra firfirseetiin achi booda kishtaa fi jibuna kanii waliin laaqes fidee irra naqee jechuudha. Kishtaa kun akkas jaanidha. Akkasii fidee irra naqee rabbii achi booda ammaasii jibunii wanti godhu san akira irratti irra jechuudha. Achi booda kan godhu deemnanii beektaa kun akkanarra jira biltee waa hunda xumuree jechuudha. Normaal. Tana kanaan sin jabbaleen kiyya ammaan tana kunoo waan jira. Fixee fiitiin jiraan isin jabbaleen kiyya kunoo giseen irraa wanti godhullee giseen irraa muruuf ijoolleedhaaf akkana fakkaataan isin jeessan ana wajjin haa ta'u kunoo jibunii irraa isin jee akkasi dhadheereessiti kunoo akka wanti sanitti
يعني namoonni akkasuma bilinkiya like naa godhaan isinin jaa walitti dachaana baay.